Hayyee akkam jirtan? Tulluun maal jette? Tulluun maal jette jechuun wanni haareenii maaltu jira jechuudha. Ani Iskandarii makaanikaal injiinar soolid work dizaayin sartifaayid ta'eetiin jira. Har'aan tana tiitoraaliin isin qabadhee dhiyaadhe narliinkii akkamitti akka hojjetamu isinitti garsiisuu fi na hordofaa. Chaanala keenyas sabskiraayib, laayik godhaa, sheeris godhaa, yaada komentii qabdanis gaafii komentii irratti nu barreessaa isiniin jenna. Galatoomaa haa jalqabnu. Akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa. Part jennee okay erga jennee booda maal goonaa top plane sketch normal to view sana booda circle irratti isin argisiisa jechaadha. Arree circle select goonee diametrii keenya meeqatti galchinaa dhibbaa jennu dhibbaa achi feature jala dhufnee extrude gara olitti dhibbaa fi 30 dheerina jecha 30 okay. Transnee margoona kana filannee fillet kan jalaatis asitti immoo 5 goona enter diametrii filletii keenya okay jennaan. Deebinee maal goonaa jala kana filanneet sketch jennaan. Sketch ergeenne booda deebinee asitti kan gara alaa kana isa gara olii kana kattee sarara xiqqaa kana filannaa jecha kana selektii erga goonee booda konvertiintiiti asirra dhufaa. Sana booda itti aansinee maal goonaa feature jala dhufnee curve kan jedhu helix and spiral spiral jala erga dhufnee booda maal goonaa asitti isa kana pitch and revolution, height and revolution, height and pitch kan jedhu jira, spiral jira. Height and pitch irraa godhannu sana booda constant pitch dha kan ittiin muruu jechaadha. Height 130 godhanna kana pitch immoo 370 irraa goonu direction reverse yooni gara samitti ta'e reverse godhuu dandeenya gara gaditti yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf yoo akkana ta'e asii kanarratti waan gara olitti deebi'a kana godhanna kana ta'ee jira jechuudha. Sana booda okay jenna. Right plane filannaa biraa wantaa kaasuudhaaf ilkee keenya sheeppii akkamii akka ta'e right plane sketch normal to view sana booda as dhufnee laayinii filannee sheeppii akka nuuf ta'u nuti barbaannu hojjennaa jecha. Sana booda dimension itti kanneen sitti sampoonee kana 4 asiifi asittan 3 enter. Sana booda maaliin godha select jedhin tuqaa kana filadheen keyboard control qabee centerii sarara kanaa filadha. Sana booda horizontal wannoo qixxaatee jecha taansee maaliin godha centerii pointii centerii kan select godhan keyboard keenya control qabee sarara kana filadha. Keyboard gadhiiseen osoo bakka tokkotti illee click goone pierce kan jedhu waan irratti click godha irra dhufee jecha automatically. Sana booda maal goona exit sketch jedhne feature jala dhufne swept cut automatically profiling keenya filamee kaasii kana qofa sararratti argisiifna okay jenna. Muramee jira jecha. Kana booda maal goona akkuma inni kun select ta'ee jirutti osoo bakka biratti click hin goone linear pattern feature jala dhufne linear pattern circular asitti sweeptiin keenya select nu ta'e jecha.
Sana booda as kun aktiif ta'ee waan jiruuf kana fuula kana filanna. Sana booda kana aga barbaanne godhuu dandeenya. As immoo equal spacing irra godhan. Equal spacing irra godhannee kana 26 goona. 26 enter. Sana booda okay jenna. Murame jecha deebinee maal goona pileenii tokko filan tooppi pileenii irratti kilik gooneeti as jala fiichariidhaan riferensii jiyoomeetirii kan jiru kana jala dhufnee pileen sana booda asitti meeqa kannina 130 irra 2 walqixa isaa walqixa irra akka dhaquuf jecha 65 okay. Kana booda akkuma kun filamee jirutti maal goona mirror fiicharii jala mirror irra dhufnee mirror jenna pileeniin keenya nu filamee jira eenyu akka mirror goonu asitti as iddoo kana dhufnee kana gad dheeressinee circular pattern kan jiru kana irra kilik goona as jala dhufee jecha kan akka selektasii goona sana booda okay muree jechaadha. Sana booda kana pileenii kana irra kilik gooneet hide jennaan kanallee irra kilik gooneet hide darlingiin keenya kana fakkaataa jecha akkana ta'ee jira. Sana booda asitti dhufnee maateriyaalii haa filannu. Maateriyaaliin gosa baay'ee jira jechuudha. Asirra maateriyaalii kan barbaadde istiiliin filadha ammaan istiilii jedha kana filadhu stainless steel sheet yoo ta'e aanleedii stainless steel kana irra kilik godheen asitti apply jala kanatti apply jee close asii iddoo maateriyaalii jettu sun irra right kilik godheetiin iddii fidee jecha tokko asitti ba'ee jira. Gabaabatti yookaan barbaaddu asii argatte kanuma irra kilik gootu define itti goonee jira jechuudha maateriyaalii. Yeroo maateriyaalii asitti itti fannine maateriyaaluma nuti itti fannine san fakkaata jechuudha nuti maateriyaaliin keenya. Chaanaala keenya subscribe, like godhaa, share godhaa, yaada qabdan kana waan isin hojjetamuu barbaaddan yoo jiraates nu beeksisaa isiniin jenna. Tutorialiin keenya kanarraa haganumaati galatoomaa isiniin jaa like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa.